inni biraa dhimma fayyaatti wal qabata. Akkuma ogeeyyiin fayyaa addunyaa lafa ka'anitti baatii Ramadaanaa keessa nyaanni godhamu harki guddaan nyaata zayitaa fi sukkaaraan wal qabatudha. Wantoonni kun immoo keessatti nam tokko guyyatti garaan isaa duwwaa oolee qaamni keenya boqonnaa nyaataa godhee yeroo sa'aatii 14-15 naannoo galeetti sa'aa 20 nyaatarraa fagaatee yeroo tokkotti immoo akkuma nyaatatti achi bahee nyaata gosa 10 yoo garatti gadi naqe tokkoffaa ciniinnaa garaa dhiigni keenya gara garaatti dhangala'uu baay'inaan gara hirribaatti nama harkisuu qaama nama dadhabsiisuu dhibeelee adda addaatiin wal qabatan ogeeyyiin fayyaa lafa kaa'u. kun immoo faallaa islaamummaati rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam laa darara walaa diraara ofillee dararuun ofillee rakkisuun namallee rakkisuun hin ta'u jedhan haraama. Namni nyaata tokko namiidha garaa kiyya bokossa yookiin immoo miidhaan irraan gaha jedhee osoo beeku yoo nyaate rabbi nyaata san guyyaa qiyaamaa irraa gaafata jedha Ibnu Taymiyyaan rahmatullahi alayhi. Akkasuma dogongorri lammaffaan Ramadaana barakamuu akka nuti hin fayyadamneef gufuun guddichi ta'e Ramadaanuma wallaaluudha. Akkuma hundi keessan beektan nam tokko meeshaa tokko bitee yoo manatti hin gale maanuwaalii yookiin beekumsa odeeffannoo wanticha sanii yoo hin beekne waan sanirraa fayyadamuu hin danda'u. Bira dabree inumaa balleessuu danda'a. Fakkeenyaa mobaayila tokko bittee manatti wayita galtu maal akka fayyadamtu seetingii isaa siistamoota isa keessa jiran yoo hin beekne bilbila san fayyadamuu hin dandeessu. Tari inumaa bakka inni waa hunda balleessu yookiin immoo waan hunda cufee gubatu godhuu dandeessa. Televezyiinii tajaajilli teknoolojii yeroo ammaa jiran hedduun isaa maanuwaalii mataa isaa qaban. Ramadaanni hoo barakamuu wallaalumaan soomtaa? Fiqii Ramadaanaa hagam beekta? Maaltu Ramadaana kee balleessu jira? Yoon beekni akkamitti akka soomaa jirtu beekta? Namni waan tokko balleessaa jiramoo? Harkaa badaa jiramoo? Sirrii jiramoo? Sirrii hin jiru addan beekne wanticha san akkamitti akka godhaa jiru itti amanee bira taa'a. Akkuma bilbila ambulaansii qabnu, akkuma bilbila poolisii qabnu, akkuma bilbila tajaajiloota ifaa ta'e, bishaanii ta'e, biiroowwan mootummaa jireenya keenyaa wal qabatan qabannee bilbila keessaa qabnu, bilbila ulamaa wayita waa'een ahkaama shari'aa waa'ee Ramadaanaatiin ta'e ahkaama biraatiin wal qabatu ni dhibu. Ulamoota amanamoo fi beekumsa gurguddaa qaban bilbilee fatwaa gaafannu qabna. Dhimmi ibaadaa keenyaa maaliif nu biratti salphaa ta'e? Ogeessa fayyaa tokko bira wayita dhayxu ogeeyyii 4 shallaaltee waa'ee fayyaa keetii kiniina ta'e waan adda addaa ta'e wayita qorattee qulqulleeffattee adda baafattu dhimma shari'aa immoo bakkuma argitee fuutu akkas ta'uun hin ooluudhaan ooftu akkamitti rabbiin biraa milkaa'a jette yaadda. وقد ثبت عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي إرهديف نتقل فيه رسول ربي مالجدا عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يصلي لله 60 سنة نمني تكو وقاجها تمول النبي ربي في جج صلاة عاجلا لا يقبل الله منه ركوعا ولا سجودا ربي الركوع تكو في سجودة قران كيبل وجدا صحابني برجل مالتا إنم تتشيا إرجما ربي وقاجها تم صلاتي قافنا فقال لا يتم ركوعها ولا سجودها ركوعها في سجودها حق إسي إيغو هندن دين يجد رسول ربي نمتجسن ولا لرا رمضاني وان إسا جبس يوم بيني وان إسا جبس نكمي بيت رمضان صوما جرا كم بيني أكمي تك صوما جرتو أدبافت نمني بيكم سنكبني مرقافي درقام إسانكبو هم بيكو لي نمني مرقافي درقام إساهم بيكني كايو مجرين يجراتو فوهن قبو مرقى شريان رمضان كيسسي هيمي درقام شريان إسلاما سر كاهي لما صوما والقبطو يوهن بيكني ميدهم أكيس جرتا آكرات تلي ميدمتي مرقى في درقام كيلي أدى واللالتا فكين يسيقافة أكا فكينياتي وانتوتا يرو أما ميانا والقبطان كرمضان نج أبسموهن أبسني إرهيد دون كين ينبيكني فكين يف أكسجين نمني لكوبا أسميك أبو أفانيت أفوفتو ويتصومك أبو صومن جبسمو هن جبس صومن بليس كوبا قبدا ولمعني مالك جلان فتوى كان دقي السبيتا فكينيا دواء جان كن مقطرات كان مرة تقبوفم كان نمين إساكو كت لقاه مجرى من حاكما دايتي فكينيا دواء قران ما كن مجرى كان بشان أسيد أنقلقو كوكينا ما كيسا قلتو wanti kun sooba balleessa mun balleessu. Fakkeenyaan namoonni dhukkuba kalee qaban jiru. Kalee wayita dhiqu maashinni yookiin ogeessi fayyaa tokko wayita dhiqu
dhiiga keessaa bahu sun yookiin immoo wantoonni nyaataa wal qabatan sababa kalee keessa ol naqaman sun sooma balleessamoo hin balleessu. Quba qabdaa ulamaa'ni maal jedhan? Namni beekumsa waan tokkoo hin qabne waan san waan tolchu caala waan balleessu caala. Rabbiin Qur'aana keessatti gaafachuu adda baafachuu Qur'aana keessatti deddeebi'ee nuu dhaame. Rasuuli Rabbiillee sallallahu alaihi wasallam gaafa sahaabonni fatwaa dogongoraa sahaabaa tokkoo kennanii sababa fatwaa saniitiin dhibee keessa bu'ee sahaabtichi du'e Rasuuli Rabbii akka malee dallalan. Hin lolan Rasuuli Rabbii. Qataluuhu qaatalahumullah. Hin ajjeesanii Rabbi isaan haa fixuu jedha Rasuuli. Rabbi isaaniin haa loluu jedha Rasuuli. Maaliif hin gaafanne ergan beekne innamaa du'aa'ul ciyyi as-su'aal. Dawaan yookiin qorichi wallaalaa gaafachuudha barachuudha maaliif hin gaafanne jedha Rasuuli Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Bara hunda akkas ta'uu hin ooltu jechuudhaan mana bunaa teenyee yookiin kaafee keessa teenyee yookiin hiriyootaan irra wal morminee fatwaan islaamaa bifuma kanaan deema. Mana fayyaa itti dhayitu filattee dhayita. Mana nyaataa dhayitu filattee nyaatta waan garaa keesseenuu jechuudha. Bishaan tokko itti dhuyitu birciqqoo xurii keessaa fuuteen dhuyitu. Birciqqoo qulqulluu keessaa dhuyida. Wanni islaamummaa immoo lafumaa guurtaa bakkuma argite jechuudha. Bakka qulqullina isaan beekne, bakka dhugaamu soba ta'u isaan beekne, sheeka tokko hagam beekumsa guddaa qabaa fi akkanumaan uffatee beekamee addan beekne kara deemaa hunda beekumsa gaafatta. Haadha huwal islaam akkanumatti islaamummaa irraa milkaa'aa namni. Sababa kana musiibaan dhufu tokkoffaa osoo gaafachuu dandeessu. Osoo ulamaa'ni bitaa mirga kee jiru bilbiltee xarafa ardiititti illee gaafachuu dandeessu osoo jiru bifa saniin akkuma sitti fakkaateen oofuun ibaadaan akka hin qeebalamne. Dhibbarraa dhibbatti. Ibaadaan tokko, salaanni tokko, raka'aan tokko, wanni ibaadaa jedhamu ka Rasuula Rabbii irraa dhufe waa lamaan malee hin qeebalamu. Ulamaa'ni balbala masjida hunda keessa haasayan. Al-ikhlaasu wal-mutaaba'a. Qulqullummaa Rabbi qofaaf hojjetuu fi wal-mutaaba'a. Faana Nabi Muhammad deemuu jecha isaan jedhan sahiha ta'uu adda baafattee hordofuudha. Lamaan tana malee ibaadaan tokko sirraan fuudhamu. Hanqinoonni bara dheeraa akka nuti Ramadaan irraa milkoofne nutti fide keessaa tokko dhimma waa'ee fiqii Ramadaanaa wallaaluudha. Furmaan isaa maali? Osoo Ramadaan hin seeniin dura yookiin Ramadaan nu seenee kitaaba waa'ee soomaatii wal qabatan ulamaa'ni amanamoon gulaalanii gabbaasan afaanota Ingiliffaan, Arabiidhaan, afaan Oromoof Amaariffaa fi afaanota adda addaatiin qophaa'antu jira dubbisuu. Lammaffaa darsii ulamoonni keenya waa'ee Ramadaanaatiin wal qabsiisanii kennan hordofu. Yuutuubira seentee viidiyoo sirna qabu qulqullina qabu ulamaa amanamurraa dhageeffachuu. Jidduudhaan wantoota si dhiban waan dubbifte keessaa dhabde immoo bilbila kee gadi fuutee akkuma bilbila poolisii qabdu, bilbila ambulaansii qabdu, bilbila waajjira bishaaniitii fi ifaa qabdu, bilbila ulamaa islaamaa illee dagatiin. Ammas qabxiin tokko akka nuti Ramadaan irraa milkoofne barayyuu Ramadaana seenne osoo hin jijjiiramne Ramadaana keessaa baanu nu godhe keessaa tokko dhimma niyyaati. Niyyaa jechuun afaan Oromootti yoo deebifne karoora. Karoorri keenya Ramadaan irraa milkaa'uudha wanti jedhu hagam nu keessa jira. Hedduu namaa biratti Ramadaanni aadaa waggaati. Waggaa naanna'ee waan dhufuuf amaluma baratamaa Ramadaana keessa gaggeessu soomuu suxuura ka'anii soomuu guyyaa oolanii lulluqatanii yookiin immoo faxaranii ergachirraa bahan taraawiha salaatanii taraawiha irraa wayita tahajjudni dhiyaatu salaanni qiyaamul layli ka jedhamu salaatu rootiin uuma kana naannessu jechuudha. Osuma akkan naannessu waggarraa waggatti aadaa baratamaa wanticha kana waan maatiin keenya godhuuf yookiin kabaja hawaasaa argachuuf ummatumaa wajji taraawiha deemuu, ummata wajjiin soomuu, ummatumaa wajji suhuura ka'uuf jecha malee kaayyoon Ramadaanaa qulqullummaa qalbiitiin wal qabatu dhabamuudha. Rabbiin Qur'aana keessatti wayita dubbatu wamaa umiruu illaa liya'budu Allaha mukhlisiina lahu ddiin. Rabbiin warroota mushrikoota irraa wayita kaasee qabxii kana dubbatu wama tokkotti hin ajajamne jedha. Kaayyoo biroos keessaan qaban. Dhimmaa fi fedhii tokkos keessaan qaban. Wanti hojjetamu kun Rabbii tokkocha qofaaf akka ta'u. Wanti hojjennu kun aadaa baratamaa hawaasa keessaati moo Rabbitu na arga. Iimaanaan waan hojjedhu kana ni argadha.
رب الرد هرقتا كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نمني باتي رمضان حديثني بفسدين جرا. من قام رمضان، من صام رمضان، من قام ليلة القدر، قوس صدان كان في قباسني رسول ربي عليه الصلاة والسلام. نمني رمضان صومي يوكين نمني رمضان دابتي يوكين نمني ليلة القدر دابتي ولما قالت باتي رمضان إيمانا وان حجتا جركت وهذا ربك يناقل جنة أرقدشو إبدا جهنم الرابه بتمو ني أرقد لقاد أجدا أمنا واحتسابا لفاتي دبي الرمي ساعات نساء بچو بلا في ديبو الركتمو قبتو كان هند رب برأقياتكم من داني أرقد أجدا يادا كان صومي رابتي رب الرا غفر له ما تقدم من ذنبه ذنبي إساءة دبرت رب الراديك أجل الرسول صلى الله عليه وسلم. نبرتي كرورة الصوبات جرى شاء الله رمضان برنا هن صومة هن قرأ ني صلاة يوجد ملي يومك صلاة دقيقة نساء ساعات نساء صبي درم صبي بودا قياك نكيسة ساعات قرآن ساعات ذكري ساعات صدقة ساعات كبا بهي كيسة كي يكن ربي تهمت إمن منش أبسي ربك يكنا والأرقد نجرتي يدي والنساءات الأنقودة من جر نهون دي كينيا وجي قبل كون أوروقتا كون هوري هورسيسا كون بيرو كيسة تاعي تكنولوجي في ساينس الدنيا تجاجل هند هجيتي فو كرورة متى إساقم تايمي كننفي قوني تربي كان كيسة مالك وجه جيء كان كيسة مالك كدلقو إما دنيا كينيا ترتيبا كندي السنين نما دبي فنورة akka itti deemnu tarkaanfannu hunda qabna. Dhimmi akiraa guddoon sun ta guyyaa tokkoon hundi keenya qabrii seenuu teenyu ka rabbii keenyaan fuuldura wal dhaabbannee kanam tokkoon jidduun jedhe rabbii walii haasa'uu deemnu sun maaliif nu biraa gatii dhabe? Dhuguma ramadaanni ni soomaadhaan ni soomama. Qur'aanni ni qara'aadhaan ni qara'ama. Walaw araadu al-khuruuja la'adduu lahu osoo si wajjin bahuu fedhanii qophii godhu ture jedha rabbi nabi Muhammadii warra jihaada nabi Muhammadiin sobee hafuu barbaadu. منافقوتا اجتي إساني ويتنبي محمد همو نمني بهو بربادي دراس لا قبعه قبي فتح جدين نمني أغتي رمضان نكون رمضان أنيكي يسيني ركوب أنيكي يكي سجرونك حكي الربك يأكا بشان نمني للوقاتو كان للوقات التوفي أمالك يأكا نمني شاوري بشاني لكاتو كان لكاتي جروتي يتسكالمتي ترتيبا في تتي والسنتي تنا رب اتهمت ربنا سر السين هنكنا إيمانا كان مودة تجزء من ده جوجينسا هونجي إيمانا كان مودة تكنا ربيك يا كدي رومني بركة إيمان رحمة الرحمن الرانا روب شراك أرجع بابور رمضان كانوا في وقاتك كانوا كيسبه يا بدي جنة الفردوس بوا مسلال ربي في تناجر دنيا أسي والفتو كنا جنتك السلفكاء كباء الكوري جنة ربي أرجع لقى رحمة لقى أرارما كان الشركي في مأسيان قصوت أددا النجوبة جللت إيك أبنا إيك ربي أرجع جنة كرورة قبنا رمضان بركنا وكاتري رمضان أمور جروتي يا تأملا رمضان واني هند اتناك أجيلو هرتنتي إلمانتي اتناك أجيلتو باتيج الرانجروك يا شانسي نهر كابتنا يكون الدنيا كيس فجأة بيميك أديمي براتي وهيتي بهود نبيكن كيس ربنا أجيل جيتي ربي الرابديك أبدا هريروك يا في جدو ربك يا لقمت ربك يا في أنا جدو هجابني قدتش مقارجان قدتش فردان دكنا أنصون سجود في جدو ربي كيتي تساكمي ربي كيتي ولبه بيجين كي قراتش سون بلاك تأي قراتش إسون قل لا إيسا أدي قلمي هارو ربك يا وجي ولبنا أجتي شارجي وقا فؤلي رمضان كان كيس سابه صلاة نتجباتو قرآن نتجباتو ذكري نتجباتو جتشوتا قاري نتجباتو هريا فكتو براسو دبون نتجباتو وجيف فكتو قدي وام مؤمن الرمل نما نبي محمد هرد في الرمل موسيقى دقيفتو نما همتو نما أدجرو وجيد تكو وري خساري وري رب جهنمي في قب إيسي دلقتاجرو كنرى رمضان بركنا كيسان كل جتي الجنو قبدا حديث القدس كيستي ربنا كنجنا أنا عند ظن عبدي بي أني
bakka isin hamiltan isin fida. Bakka isin karoorfattan. Ijjatu fawwitan san qabachuu fiixattan san biraan isin ga'a. Ana inda dhanni abdii bi. In khayran fa khayr. Yoo toltuu yaaddanii karoorsitan khayri masan. Wa in sharran fa shar. Yoo isin hamtuu yaaddan hamtuu masan jedha Rabbi. Bara kullii Ramadaana seennee akka nama mana balbala lamaa tanaan seennee gara siin bahu. Yookiin tulluu takka gubbarra ol ba'an baanee achiin gadi bahu. Walaa takuunuu kallatii naqadat ghazlahaa min ba'di quwwatin ankaathaa. Dubartii guyyaa daanteelee dhahaa ooltee waan ijaan nama ajaa'ibu kana hojjetaa ooltee galgala waliin marqitee biraa deemtu fakkeenya isan fudhatee Rabbi akkas hin ta'inaa jedha. Maaliif Ramadaanni bara hunda dhufee nu biraa gala? Ramadaanni keessummaadha jenne. Waggaraa dhufee manatti nu ziyaara. Garuu tarii abbaan manaa tarii mana jijjiiratu mala keessummaa waggaa dhuftullee numa dhuftii. Garuu abbichi mana jijjiiratuun isaan oolu. Niyyaa kee qulqulleessi. Kaayyoo dhugaa qabaadhu. Sa'aatiidhaan qindeessi. Suhuura dura nyaatuma qofaaf oliin ka'in. Leeyilii sa'aa daqiiqaa 10-15 haga nyaanni sii dhihaatu tarii Rabbii keetitti bo'e. Suhuura booda rafin sa'aatiin dhikrii itti godhan yeroo san wayita fuxuurri dhihaate magribni dhihaate kushiinaa galtee yookiin akka nama nyaanni beela nyaataa waraana nyaataatti akka nama naamusa nyaataa kaayyuma nyaataatiif jiraatutti sufra irratti marsitee masjida manatti hin galiin gara masjidaa baqadhu Rabbii kee. Sa'aatii kee qoodi. Biiroo kee keessatti Ramadaanaan milkaa'uu dandeessa. Sa'aatii yaa tiraafiik nama tiraafiikii keessa hojjetu. Karama gubbaa dhaabbattee Ramadaana irraa milkaa'uu dandeessa sa'aatii itti goote. Yaa hojjetaa mootummaa. Yaa ogeessa fayyaa ogeeyyii fayyaman hospitaalaa keessa jirtan. Naggaadee bakka adda addaa keessa facaatan keessa warra konkolaataa ooftanii biyyoota irraa biyyoota qaxxaamurtan. Ramadaan afaan keessan kun dhikrima qofaan milkaa'uu hin dandeessan. Sa'aatii keessan qoodaa salaata keessan hin dagatinaa. Jiruun duniyaa har'a keessa fiffiinu kun guyyama tokko biliq jenne keessaa galla. Waan gaafa duniyaarraa galle siinqeffannu hin irraanfatina. Ammas dogongoroota baatii Ramadaanaa keessaa musliimoota hedduurraa keessattuu warroota masjidaan saahiba ta'anii waggoota dheeraa masjida keessa turan irraa mul'atu keessaa tokko namoota yeroo Rabbiin carraa banee Ramadaana mu'mintoota waamu kana namoota wayita kan masjidatti mul'anne gara masjida Rabbii dhufan isaaniin qoosudha. Jechoota fokkataa namoota garii irraa mul'atu keessaa tokko namoota yeroo Ramadaanni dhihaatu uffata qulqulleeffatanii manni Rabbii kana guyyaa tokko Rabbii kiyana fudhatuun oolu. Osoo inni fudhatee qabrii keessa nan galchine ani maamila masjida isaa ta'a jedhanii carraa Ramadaanaatiin gara masjida Rabbii baqatan isaaniin qoosuu isaan foggoruun yeroo hedduu musliimoota yeroo dheeraa masjida keessa turan irraa ni mul'ata. Kuni karaa hedduun dogongora. Maqaan moggaasni warroota yeroo Ramadaanaa qofa masjida mul'ataniif kennamu soddomee jedhamee akka taappeellaatti maxxanfamee ishnaa laafaa fakkeeffamee namoota qalbii isaanii xuraahuu arganii Rabbi irraa fagaachuu ofii arganii carraa kanaan tarii Rabbii kiyya biratti hafuun ooluu jedhanii dhufan balbala irratti jechoota fokkotaa osoo dhakaan irra nama dhahanii wayyu jechoota fokkotaa qalbii rukutanii Rabbi adda fageessan yeroo hedduu mul'atudha. Dura dursoo namni namoota keessa ofii kana to'atanii haga danda'ame gama Rabbii baqatan fuuldura dhaabbatan karaa hedduun dogongora keessa seenan. Tokkoffaa yeroo nama yeroo Ramadaanaa qofa dhufuun soddomee jedhee arrabsu ani si caala jechuu gara tokkoon mirkaneessu jira. Rabbiin immoo namoota of gadi qaban namoota amma siyaadhaan cabee jira yakka hedduu hojjedhe jedhee Rabbiin biratti qaanfatuu araarama Rabbi. Namoota ibaadaa hedduu godhanii ibaadaa godhan saniin dhaadatan boonan ani ibaadaa baay'ee godhe jechuudhaan keessa ofii kanatti dinqisiifannaa addaa qaban Rabbiin hin balleessa. وقد ثبت في الصحيح عن جندب بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا قال لفلان نمتجتك صاحب إسات أكن جريج الرسول قافتك ما جربيته والله لا يغفر الله لفلان رب التوك كده ربين إبلو فين أرار مجري ويتكنجروا سينان أكا مسند إمام أحمد كيسا بل إنان قلمي فمتي بني إسرائيل كيسا صاحب لما تتريجنا صاحبني تكو أكان إبادة قولا قد دابتانا ماتي صاحبني هريان إساكون مو يكاد الدالا كاول كيسا قنقلتا أول
yeroo hedduu isaa yakkarra jiru dhufee rabbiin sodaadhu jedhee gorsaa ture. Gaaf tokko isaa yakkarra jiru saahibni isaa walitti dhufe. Yeroo hunda yakkarra si argaa ati maal taate jennaan ati raqiiba yookiin to'ataa taatee natti ergamte rabbi to'ataa kiyya si godhee na erge hin barbaadu narraa deemi jedheen. Achumaan inni kun dallanee inni silaa ibaadaa qabu sun wallaahi laa yakfiru Allahu laka rabbittuu kakadhe rabbi siin araaramu jedhe. Waytuma kana rabbi waxyii godhe jedhan nabiyyii gadaasanitti. Man alladhii yata'allaa alayhi eenyutu narratti murtii dabarsa jedhe rabbi. Akkaan ebaluu hin araaramne ebaluu araarame ebaluun araaramin jedhe eenyutu narratti murtii dabarsu haasawu akkasii haasawuu danda'a jedhe rabbi. Laqad ahbattu amalak ani hojii kee guututti zeeroon dhahee jira si balleessa jedhe rabbi isa saniin kan rabbi isaan araaramu jedhe san isa ibaadaadhaan of dhaadhu san. Wagafartu laka si immoo araaramee jira jedhe rabbi. Yeroo nama ramadaana keessa carraa rabbii barbaacha baqatee gara masjiida rabbii dhufuun soddomee jettee maqaa itti maxxansitu ati qulqulluudhaa akka nama furtuu jannataa harkaa qabu akka nama tikeetiin jannataa murameefitti of mirkaneessitee jirta. Gochi kun immoo kibrii jedhama. Boona of tuulummaa. Rabbiin biratti namni of tuulummoo guyyaa qiyaamaa suuraa yookiin boca raammoo yookiin mixiitiin ka'a jechaa rasuul rabbii mirkaneessan alayhi salaatu wassalaam. Inni lammaffaa kaayyoon kee mee loojikaal mantiqiyyan haa fudhannu. Wayta nama kana soddomee jettee arrabsitu maqaa isaa xureessitu kaayyoon kee maali? Namni kun akka warra jahannam ta'uuf barbaaddeeti moo akka namni kun warra jannataa ta'uu barbaaddeeti? Loojikiidhaan laala. Aqlii sammuu kee rabbi si uume. Akka namni kun maamila masjidaa ta'uuf immoo akka inni maamila mana naayit kilabii mana muuziqaa fi mana haraama keessa akka inni bulu miseensa eenyu godhuuf jecha kana jetteeti. Akka namni kun nama rabbii ta'umoo nama shayxaana akka ta'u fedhiidha. Masjidni hospitaala malee mana murtiiti miti. Murtiin islaamaa dhugaadha keessaan dabra. Garuu murtiin dhimma dhuunfaa addunyaa irratti ta dhimma akiraatii wal qabatu masjida keessatti hin kennamu. Garuu masjidni siistama hospitaala of keessaa qaba. Nama dhukkubsatee weerarri yeroo carraa weerara argame kana weerara dhukkubaa argame kana namni dhibee ofii yaalatuuf gara hospitaalaa fiiga. Ati fakkeenya fudhumee hospitaala dhaqxee osoo achi dhaabbattu hiriyyaan kee tokko ka amma dura hospitaalatti argitee hin beeyne ati wayituma si dhukkuba qofa dhuftaa yoo jetteen hin deemaa loojikiidhaan aqlan. Namni hospitaala dhaqu sa'aa fedhetti yeroo dhukkuba isaa dhaqee yaalamu mirga qaba. Tarii rabbiin carraa kanaan masjida isaa keessatti isa hambisee keessummaa ofii godhun mala. Keessummaan rabbii kabaja qabdi. وكما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمني مسجد سينو keessummaa rabbiiti jedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Abbaa fedhe maan taane namni masjida seenu keessummaa rabbiiti. Rabbii waan namni keessummaadhaaf kennu nama saniif illee godhaa jedhan araarama rabbii argachuu keessatti. Ati balbala irra dhaabbattee keessummoota rabbii haarawa irratti duulaa jirta. Jechoota fokkataa of tuulummaa kee mirkaneessu tuffii musliimoota birootii qabdu carraa khayrii jidduu namaa dhaabbattee daangessitu jecha tokkocha soddomee jettuun mirkaneessitee jirta. Toobadhu irraa deebi'i yookaan rabbiin si mataa gaggara galchee isa ati mataa gaggara galchite san rabbi mataa isaa ol qajeelchee yookiin fuudhee rabbi si ibidda darbee wa na'uudhu billah rabbiin akkasillee godhini isa moora jannataa godha. Dubbii harka kee hin jirreef jettee lafan dhiitin dhimmi masjidaa dhimmi araarama rabbii dhimmi aakiraa nabiyyiin tokko harkaan qabu shayni tokko harkaan qabu muslimaa fi mu'minni tokko harkaan qabu jidduu namaatiif jidduu rabbii hin seenin rabbiin jidduu keetii fi jidduu ofii addaan kutaa waan ta'eef. Inni biraa ammas dogongoroota yeroo hedduu yeroo ramadaanni dhufu mudatu keessaa dhimma dhiifamaatii wal qabatudha. Islaamummaa keessatti dhiifama gochuun wantoota shanan rabbii walitti dhaabee aayaa takka keessa jannata nama galchan arduhaa ka ardi samaawaati wal ardi jechuun jannata sawwaadaa gale keessaayi. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدر كان ولدتك أبي ربك الناس ربين يفهمان صدر كان ما ألفونا أكما رسول ربي عليه الصلاة والسلام جدا ما زاد الله
عبدا بعفو إلا عزا ربين نما توكو كديفما نما قدوف ديفما إني نما قدو سنين صدركا دبلو ملي تكا قدن بوف نجد الرسول صلى الله عليه وسلم أكا عمر ابن الخطاب جدي osoo bakka nuti hin jirretti waan nurraa haasahamu dhageenye silaa tokkoon keenya sayfii yookiin billaha malee salaamata waliin gaafadhu jedhe billahan ol oofu malee dhiifamni addunyaa tana gubbatti rakkoo hedduu oolcha. Biyya silaa daaraa wal gootu jiruu walii barbadeessitu jidduu isaaniitti qabbana bishaanii buusa. Dogongoroota yeroo Ramadaanaa mudatan keessaa tokko yookiin jirma guutuu keessattuu wayita Ramadaanaa namni fuula guuraa dhoqqee garaa keessatti walii qabataa, firaa wal ciree, ollaa wal ciree, hiriyyaa isaatiin wal gatee Ramadaana keessa ol seena. Hundi keessan ni beektan yeroo Ramadaana fuulas qajeelu afaa manaa gabbaafnee dhiina. Saaniin takka naftu. Uffata hunda gabbaafnee miiccinee qulqulleessina. Garuu onnee kenna. Kan fira kutee, haadhaaf abbaa ofirraa kutee, abbeeraaf eessuma ofirraa ciree, hiriyyaa lubbuuf wal jaalatu adda kutee osoo kan dhiqiin Ramadaana keessa ol seena. Kaayyoon afaa xiyyeeffattuuf, kaayyoon saanii fi meeshottii mana keessatti xiyyeeffattuuf maali? Ramadaanni kan dhufeef afaa fi miti, saanii fi miti, garaa fi miti Ramadaanni duraa kan dhufe. Qalbiif dhufe. Qalbii dhoqqeedhaan laaqame akkamitti Ramadaanni seena? Akka Ibn rahmatullahi alayhi aalimni guddaan beekamaan kitaaba isaa Ihyaa Ulumuddin keessa